oduu gammachiisaa konferensiin hafuuraa guddaan aana taltallee magaalaa miillammiitti qophaa'ee jira. Ayyaana wangeela guddaa kanarratti dhukkubsattootaaf ni kadhatama. Warri dhaansa garagara keessa jiran ni hiikamu. Gaaffii warri qaban deebii ni argatu. Guyyaa kanatti tajaajiltoonni nu tajaajilan hojjetaa wangeelaa Sarjiyoo Kareelaa Biraazil irraa, tajaajila Zakkaariyaas Kitaaba, akkasumas tajaajila Abenezer Fiqaaduun guutamsa afur qulqullootiin dubbii Waaqaa ni barsiisu. Faarfattooti faarfataa Dastaa Bariisoo, faarfataa Daagim Ayyaana, gurmuu faarfattoota tokkummaa waldaa magaalaa Miillammii fi gareen waaqeffannaa faarfannaadhaan ni tajaajilu waan ta'eef jiraattonni aana taltalleetiif naannawa isheetti argamtan hundumtu guyyaa kanatti eebban wajjin akka qoodattan jaalala Waaqatiin isan beeksifna. Guyyaan sagantichi jalqabu caamsa 29 irraa kaasee hanga waxabajjii 2 bara 2016tti guyyoottan 4 wal gula. Guyyaa kamisaaf jimaata, guyyaa gabaa guddoo sa'aatii 9 walakkaa, guyyaa dilbataa, guyyaa guutuu aana taltallee magaalaa Miillammii iddoo lafa sabaka taltallee naannoo didibbichuu gaara keella jalatti argamtutti waan geggeeffamuuf koottaa hojii Waaqaa kamamaa ilaala. Qopheessitooti New Generation Ministry fi tokkummaa waldaa magaalaa Miillammii waliin ta'uudhaan Irreenta Waaqatii homaa hin taanu irreenta Waaqatii.